Jira jirtu wadda keenya amsa guyyaadha olma guyyaadha sigaasna guyyaa bombeetii fi guyyaa sheela gotoo qabatanii guyyaa bombeen milkaa'uu hin dandeenye jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya bombeef obsi haa kennuuf jecha gareen sheelad gammaddan gammanni isiniin jenna. Gareen sheelad shaampiyoona baradheen gaddaa kan ture yoo ta'u guyyaa gareen bombee milkaa'uu hin dandeenye sheelad gotoo tokko gochuudhaanii garee bombee moo'uu danda'ee jira. Kaayyoon ispoortii kanaa ispoortiin nageenyaa ispoortiin tokkummaadhaa ispoortiin biyya kan jedhu qabatee kan deeme yoo ta'u shaampiyoona Oromiyaa liigii seenaa taphattoota hedduu as keessaa kan barbaachisan fuudhuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa kan jiru yoo ta'u haa ta'u malee gareen sheelad gotoo guyyaa har'aa kana geebaaf dabaruu danda'ee jira. Gareen sheelad gotoo tapha morkatee taphateeni guyyaa har'aa abbaa geebaatiif kan taphatu ta'ee darbee jira. Guyyaa boruullee garee biirootii fi garee madda misoomaa kan taphatan yoo ta'u garee lachuutifuu carraa gaarii hawwinaa fi haa ta'u malee jaalattootaa fi kabajamtoota keenyaa guyyaa nadhaa guyyaa sheelad gotoo ta'uudhaanii geemni xumuramee jira. Abdisaan gubbaa inni dha'ee gooliidhaa fi maraba wal tursiisuu danda'ee jira. Haa ta'u malee kuni gara bombeedhaan dhiyaate kuni adda addaa lola adda addaa wanna adda addaa mul'ate hin barbaachisu. Maaliif yoo jedhan ispoortiin jaalalaa, ispoortiin guddinaa, ispoortiin tokkummaadha. Jira jirtu daawwattoota keenyaa ani Siraaj Shakamaal Siraaj Borootuu guyyaa har'aa fuuzoowwan bombee fuuzoowwan sheelad ba'uudhaan morkii ajaa'ibaa taasisanii gareen sheelad gotoo injifatee jira. Maarree eentu geeba fudhataa eentu mo'ata kan jedhu fuuldura guyyaa boruu ittiin booda wal arginu ta'a. Kan carraa gaarii isaanii haa ta'u malee wantoonni kunniin kan barbaachisee fi kaayyoo guddaa qaba. Kaayyoon isaa tokkoffaan Oromiyaa liigii aanaa Zawaa Dugdaa ijoollee nadhii gammadaa goota ija barbadaa injifatteetiniin galuudhaaf qophii isaanii xumuraa jiran. Qophiin isaan godhaa jiran bareeda. Akkanuma itti fufuu qaba. Keessattuu aanaa kennaa hoositaayyoo isaan dabarsanii keessaa tokko ispoortiin kun kaayyoon isaatii fi wanti marti kan barbaachisu tokkummaa isaanii waan ta'eef namni marti fuuldurri isaanii maal akka ta'u waliin kan ilaallu ta'a. Tapha guyyaa har'aa kana jaalatamtoota keenya اسمه كي يمرنا اسمه دانيال فيكي اسمه دانيال فيكي كاي بقى اسمه Komentar sendiri udah gagal mungkin.
du'aan kee haadha jechuun goolii shanii malee nu fayyisu. Du'aan isaa shan malee nu fayyisu. Yoo kafallaqte cawaash gaa maftiin oon. አንድ ብቻ ነው ያለ በእናትህ ባኤም ቢገብን አለፈክሽ Usah asal gitu ya lo. Kuat bicara. Yeah.